هديتي ستتي سنتو بيت طيفي إياي قدلتي مرهين لنا هديتي ستتي መግደል ንጹህ ህዝብ ላይ ጦርነት ማወጅና ለጥቃት እንዲዳረጉ ማድረግ ለወደፊት ሁላችንም ብዙ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ይሄ ነው የምለው። ኢቲያንሴ ilmaan Oromoo duguuggaan uummata keenya uummata nagaa irratti giddaa ayyaanaatitti godhame waan ji'a 5-6 irratti hojjetamaa ture. Waraana amma Faannoo fi Abiyyiin gidduutti eegale kana akka waan waraana uummata Oromoo waliin eegalamee fakkeessee waan miidiyaa kanarra ji'a 6-7 lallabamaa turetu har'a uummanni nagaa akka dhumu godhe. Maaliif isaan siyaasa isaanii ittiin bareechifatuuf deeggaraa isaanii ittiin baay'ifatuuf waan qaban kana galmaan gahatuudhaaf dirqama ummata tokko irratti jibbiinsa lallabuu qaban. Ummata kaasuu barbaadan san diinni kee Oromoodha jedhan malee hin socho'aniif yoo akka Oromootitti diinummaa Oromoo lallaban malee. Har'a ummanni nagahaa akka ajjeefamu ka godhe ajjeesanii har'a miidiyaa isaanii hundarra deemtanii ilaaluu dandeessan. Komentii ijoollee keenya jala barreeffamu ilaaluu dandeessan, dubbisuu dandeessan. Ilaaluu dandeessan. Akka waan injifannoo wahii argataniititti gammadanii utaalaa oolan. Akka kana godhan ka godhu maalinni jibbiinsa uummata Oromoo irraa qabanii fi Oromoo kamiyyuu eessatti yoo ajjeesan akka diina isaanii ajjeesaniitiin waan laalaniif itti gammadan. Baga dhuman jedhanii itti gammadaa jiran. Gammachuu isaanii miidiyaadhaan ibsataa jiran. Miidiyaa isaanii hundaan. Kan keenya garuu eenyu akka ajjeesanillee osoo beektan, maaliif akka ajjeesanillee osoo beektan, dantaa itti dhabee namni calliseetuma laalee bira darba. Amma ani yaada furmaataati wanti jedhu akka ilma Oromoo tokkotti yaada furmaataati wanti an jedhu yoo jiraate Oromoon yaada qircoo fi ajandaa qoshqomboree yeroo kaan miidiyaa irratti namni ittiin mataa wal nyaatu yeroo hunda akka waan ajandaan sun zalaalam ta'eetitti jibbiinsa lafee walii qabatanii qiimii walitti qabatanii ummata nagahaa yeroo dhumu laaltanii bira hin darbinaa. Yoo Oromoon akka Oromootitti illee rakkoo walirraa qabaatan namni wal dhabillee yoo jiraate, namni yaadaan wal mormullee yoo jiraate, namni gandaan wal qoodee wal fixullee yoo jiraate, yeroo ummanni nagahaa kun dhumatutti kan ajjeese nuti kan nuti irratti wal dhabnu ilaalcha yaada garaagarummaa qabnu teennee akka namaa marannee furuu waan hin dandeenyeef arrabaan walitti duulla Oromoo fi Oromoon. Kan nu ajjeesaa jiru garuu ka anallee ajjeesu kasillee ajjeesu. Maaliif waan Oromoo taate bichaa. Ka anaafis wal mormisiisu ammoo garaagarummaa yaadaati. Ka Oromoof Oromoo wal mormisiisu garaagarummaa yaadaa qofa malee diinummaadhaa miti. Kan diinni uummata nagaa nurraa ajjeesuuf ammoo waan Oromoo ta'eef ajjeesa. Osoo uummata dhume san keessa namni wayii ani arsiidhaan an ajjeesin osoo hin dhiisu diinni sun. Ati arsii deem nagaan hin jedhuun. Osoo ani shawaadhaan na dhiis jedheen hin dhiisu. Osoo an booranaa na dhiis, an harargeedhaan na dhiis jedheen hin dhiisu. Akka duutuuf Oromummaa kee qofa gahaan. Kan si ajjeesanillee Oromummaa kee qofaaf. Kana ammoo namuu hubatuudha. Jaalattee jibbite illee akka harreetti dhiitamaa jiraatu nama barbaadu yoo taate malee jaarraa 27 keessa deeggara paartii feetee ta'e kutaa feete keessaa dhufe. Jaarraa 21 keessa namni gabrummaa baadhatu barbaadu yoo jiraate malee gabrummaa eenyurraa si dhufoototti diina waggaa 150 dura si gabroofataa ture. Ani mootummaa biyya amma bulchaa jiruu fi warra hidhatee bosona jiruu fi maal irraa haasa'aa jiru.
waggaa 150 kalee sirraa si gabroomsaa ture. Ka har'a maqaa kan kee hin ta'in maqaa biraa sitti moggaasee gaallaa jedhee miidiyaa kanarra ganama galgala lallabaa oolu. Akka waan gaallaan maqaa Oromoo ta'e. Seenaa kaleessaa deebisee gabrummaa fi waanjoo gabrummaa kaleessaa deebisee waan sirratti fe'uu barbaadu har'allee maqaa fokkotaa kaleessaatiin si waama dursee jechaadha. Maqaa ati hin barbaanneen si waama. Achi booda kaayyoo isaatii fi paartii feete deeggarta feetu eenyuyyuu hin deeggarin. Waan garuu gama kaabaatii fi jara finxaaleeyyii kanarraan ummata keenyatti dhufu tokkummaan ofirraa qoladha. Akka Oromooti waan feetan wal godhaa, waan feetan waliin jedhaa, feetan ibidda ofi qabsiisaa, waliin qabsiisaa. Rakkoon qabu, eessayyuu hin dhabu. Waan gama jara kanaatiin dhufu garuu, duguggaa sanyii gara jara kanaatiin ummata keenya irratti raawwatamu garuu gamtaan balaaleffadha. Hin balaaleffadhu taanaan salphinni mana nama hundaa seena. Sababni illee ati cal'istullee miidiyaa kanarratti jarri xiinsammuu sammuu keetii irratti hojjetan. Si galee ati Wallagga ajjeesan, Shawaa ajjeesan, Ibaluun ajjeesan jettee cal'isuu dandeessa. Laattee maaltu nagee jettee bira darbuu dandeessa. Garuu miidiyaa kanarra yoo dhufte ammoo mana biraa yoo seente Oromoo ajjeesne jedhee kan jarri dhiichisu argina. Si galee abeet waalaikum salaam. Maal guddinoon akka nuti gandaa fi gandaan wal waamnu san jarri gandaa fi gandaan waamanii osoo hin taane akka waliigalaatitti Oromoo ajjeesnee jedhanii kan utaalan argita. Achi biratti garuu Haaruun ilaa yoo milqaamaa mana kana keessatti deemtu jaldeessa. Walumaa galatti yaada furmaataa akka yaada furmaataati wanti an jedhu yaada furmaataati akka furmaataati wanti an jedhu jiraate yoo nama Oromoo bakka fedhanitti ajjeesan biyya fedhanitti ajjeesan tokkummaadhaan balaaleffadha. Garaagarummaa yaadaa, garaagarummaa paartii siyaasaa, garaagarummaa gandaa dhiisaa. Dhiisaa hojii dhufee tammatatti illee fannifadhaa. Dhiisaa hojii guutuun dhiisaa isin jedhaan jiru. Guyyoota muraasaaf yeroo muraasaaf biyaansi dhiigni isaanii jiidhaan sun janaazni isaanii sun haga dachee keessa gadi seenutti ummanni shiraa fi sharriidhaan cubbuudhaan ajjeefaman sun haga isaan awwaalamanitti garaagarummaa yaadaa qabdan. Mee biyaansi namnu nutti hin kolfine. Waan ofii wal goonu afaan Oromootiif keessaa wama feenillee wal haa goonu. Sinigaleen afaan Oromootiin keessaanillee waan feenillee wal haa goonu. Garuu irrallee taatu yoo garaallee sinan qatte gaduma baya haganu keessa keessanillee jedhu baadhaa. Isin dhagamellee jedhu baadhaa. Homa Oromoo taateef bicha ajjeechaa uummata nagaa irratti godhamu, ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti godhamu. Sababni isaan ajjeefamaniif ganda isaaniitiif miti, naannoo isaaniitiif miti, paartii isaaniitiif miti. Waan Oromoo ta'eef ajjeesanii diina ajjeese kanatu Oromoo ka jibbuudha. Diina ajjeese kanatu Oromoo ka diineffatudha. Nama jara ajjeese kanatu Oromoo ajjeesnaa, Oromoo balleessinaa, Oromoo biyya tana keessaa baasna jedhaa waan qabsaa'uuf qabsoon jaraa qabsoo sirna dimokiraasiitiif wal qixxummaatiif osoo hin taane qabsoo Oromoo matana waan jedhamu lafa kanarraa balleessina jedhanii qabsaayan waan taateef isin ammoo rakkoo feetanillee keessaan qabaadhaa, keessaan fixadhaa. Feetan araaramaa feetan dhiisaa. Garuu gaafa akkanaa kana salphina kana baadhattanii manatti hin galinaa. Afoo dhaabadhaa falmadhaa. Gamtaan dhaabadhaa ofirraa qoladhaa. Rakkoo keessan manatti hin galadhaa. Rakkoo keessan manatti keessatti galadhaa. An wanti isinii dhaamu yoo jiraate Rabbi sodaadhaa. Ufiillee walitti hin kolfinaa. Diinallee walitti hin kolfisiisinaa. Biyaansi guyyaa 2-3 kana sagalee tokkoon ka'a ummata nagahaa dhumate kana
balaaleffadhaa warra ummata kana fixe. Diina ummata kana ajjeesi sagalee tokkoon ofirraa falmadha. San booda boru iftaan guyyaa 4-5 booda gandummatti ka deebitu gandummatti. Ajanda ka deebitu gadda ajandatti. Ka suura nama garagalchitu garagalchitu. Ka nama arrabsuu suusii qabdu rakkoo nama arrabsuu keetitti deebuu dandeessa. Garuu biyaansi guyyaa 3-4 garuu ummata nagahaadhuman kanaaf sagalee ta'a. Akka isin salphina kana fudhattanii manatti hin galin. Hin jirrama wayi taada baallee taatu. Akka Oromoon miidiyaa kanarra hin jirren beeka. Ana dabalatee namni hunduu ajandaa dhuunfaatiin waxxaramee waan jiruuf akka gamtaa sabaatti ka'e osoo jettee ibiddaatti qabsiisee namni hin qabu. Akka hin jirre hin beeka. Garuu diinummaan kun nu ajjeesee gammadee manatti sirbee hin galin. Ajjeefamtee akka ajjeefamte sanittuu callistee mana galtee hin rafini gadi bahii ofirraa mormadhu. Wanti biraa haafume akki tokkummaan qabsooftee astaghfirullah alazim. Akki tokkummaan qabsooftee gamtaan qabsaahanii waa fidan haafu mee gamtamaan rakkoo qabu ittiin kafaltu maallaqa ittiin baastu. TikTok kanarra gadi baatee viidiyoo daqiiqaa takkaa waraabdee ummata Oromoo nagahaa